Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhan duma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyos kan isaan kabaje isaaniifis galanni ni ta'a akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa sadaffaa kutaa tokkoffaa yeroo darbee ilaallee akka turre ni yaadattu. Barumsa sanaan egaa waa'ee cubbuudha kan ilaalle boqonnaa lammaffaatti maal barannee turre seerota Waaqayyoo barannee turre. Seeronni Waaqayyoo isaan kan osoo hin tarreessin dura Waaqayyoo dhala namaadhaaf seera akkamii kennee ture seera sammuudhaan namni beekee ittiin jiraatu kan barreeffame osoo hin taane laphee jechuudha. Seera lapheedhaan dhalli namaa akkuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo wanti isaaf barreeffame osoo hin jiraatiin maal kan taasisu kan ittiin jiraatu jechuudha. Sammuu isaa qofaan kan jiraatu Waaqayyoo seera akkasii wajjirraan nama uume. Namni garuu seera sanaan jiraachuu waan hin dandeenyeef uumaa isaa gufuudhaan wanta gaddisiiseedhaaf maal taasise Waaqayyoo yeroowwan adda addaatti seeronni barreeffaman akka kennamaniif taasiseera jechuudha. Egaan seerota sana ilaalleerra kakuu moofaadhaaf kakuu haaraatti kanneen kennaman sana jechuudha. Seerota sana hundumaa kan cabsu yookiin hunduma gaafa jennu hunduma isaa kan balleessa jechuun osoo hin taane seerota Waaqayyoo kanneen ta'an keessaatu kan seera tokko isaa taatu lama isaa taatu kan cabsu kan raawwadhu kan jedhame kan hin raawwannee fi hin raawwatiin kan jedhame immoo kan raawwatu cubbuu raawwateera jechuudha. Kanaafuu cubbuu jennee gaafa dubbannu Waaqayyoo karaa adda addaa seera isaa kan dabarsana seera Waaqayyoo kabajuu dhiisu seera Waaqayyoodhaaf bitamuu dhiisu akka ta'e baranneerra jechuudha. Kanaafuu abboommi Waaqayyoodhaaf bitamuu dhiisuun cubbuu kan jennee hiiknu isadha jechuudha. Egaan cubbuuwwan haala kanaatiin erga hiiknee booda guyyaa har'aatti immoo kan barannu maalummaa qabsuudhaadhaaf bu'aasaa kan jedhu jennee akkuma waadaa waliif gallee deemne guyyaa har'aa kan ilaallu kana ta'a jechuudha. Egaan qabsuurri maalidha? Maaliif barbaachisaa? Bu'aan isaa maalidha kan jedhudha barumsa kanaan kan ilaallu. Egaan qabsuura dursee kan jiru cubbuudha. Cubbuun dursee kan jiru immoo maala? Abboommii Waaqayyoodha. Akkuma barachaa jirutti jechuudha. Abboommii Waaqayyoo erga kennamee booda warreen abboommii Waaqayyoo sana hin kabajne cubbuu raawwatan jedhama. Egaan abboommii Waaqayyoo kana raawwachuutiin abboommii Waaqayyoo eeganii jiraachuudhaaf immoo maaltu barbaachisaa? Qabsuura barbaachisaa jechuudha. Qabsuurri kun immoo maal hojiraan kan taasifamu? Wantoota adda addaa hojiraan kan taasifamu. Tarii foon keenya hojiraan ta'uu danda'a. Diiyaabiloos hojiraan ta'uu danda'a. Gammachuu fi bareedina yookiin miidhagina addunyaa kanaa duukaa ta'uu danda'a. Isaan kun qabsuuronni kun hundumtuu cubbuu hambisuudhaaf kan taasifaman jechuudha. Kanaafuu cubbuun Waaqayyoo irraatu adda ba'uudha jennee torbee darbee akkuma baranne jechuudha. Waaqayyoo irraati kan adda nu baastu cubbuu kanarraa immoo akkamitti fagaachuu dandeenya yookiin akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhudha. Qabsuura jennee kan ilaallu jechuudha. Qabsuura kana duuka bu'aan qulqullichi Phaawulos caqasa kanaan kan inni kenneen kan eegalu ta'a maal jedha? Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 yommuu dubbisnu qabsuura gaarii qabsuureera. Fiigicha koos immoo xumureera. Amantaa koos eegeera. Gara fuulduraatti gonfoo qajeelummaa naaf qophaa'eera. Kanas immoo qajeelaadhaa fi murteessaa kan ta'e gooftaan guyyaa sanatti naaf kenna. Haa ta'u garuu dhufaatii isaa warreen jaallatan hundaaf malee ana qofaaf miti jechuudhaan qulqulluun Phaawulos qabsuura isaa kaasee qabsuura kana warreen qabsuudhanis immoo kennaa kana
akka isaan argatan kan dubbateera jechuudha. Qulqulluun Phaawulos kana kan dubbate calliseetuma miti. Egaan seenaa isaa akkuma beeknu jalqabaa jireenya hin taane keessa jiraachaa turuyyuu malee gara kiristaanummaatti erga dhufee booda garuu addunyaa amantaa xaa'ootiidhaan hadhooftee turte wangeelaan sagalee waaqayyoodhaan sagalee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiidhaan akka ashaboo taasisee mi'eesseera jechuudha. Yeroo kana immoo gidiraawwan baay'een isa qunnamaa turaniiru. Gidiraawwan kana lakkoofsa kan hin qabne jechuu dandeenya. Bakka adda addaatti gidiraawwan baay'ee kana erga raawwatee booda mormisaa irraa citee duudhaaf yeroo muraasti guyyaan muraasni yeroo isheen haftu ergaa kana mucaasaa afuuraa kan ta'e qulqulluu Ximooxiyoosiif maal jedhee barreesse qabsuura koo xumureera jechuudhaan raawwate. Kana jechuudha qabsuurri. Gidiraawwan biyya lafaa, hawwiiwwan biyya lafaa, karaa adda addaadhaan karaa diiyaabiloos karaa fedha foonii kanneen dhufan kana hundumaa wajjirraan taasisuusaadha qulqulluun Phaawulos kan dubbate jechuudha. Kana kan qabsuudha kana immoo calliseetuma kanaaf miti. Maaltu jira? Kana immoo gooftaan guyyaa mul'atu sana maal taasisa? Gonfoo qajeelinaa isaaf ni laata jechuudha. Gonfoon kun walumaa galatti mootummaa waaqayyoo jechuu dandeenya. Mootummaa waaqayyoo gooftaan keenya dhufaatii isaa lammaffaatti isaaf laata jechuudha. Kun immoo kan kennamu eenyuufidha? Ana qofaadhaaf miti. Eenyuuf malee? Dhufaatii isaa yookiin immoo mul'achuu isaa warreen jaallatan hundaafis isaaniifis dabaleeti malee ana qofaadhaaf miti jechuun immoo guyyaa har'aa nutis jabaachuu akka qabnuudhaaf sagalee waaqayyoo haala kanaan nuuf barreesseera jechuudha. Kanaafuu qabsuuruu qabnaa jechuudha. Yoo qabsuuru kan qabsuuru yoo taane kunoo qulqulloota duukarra qulqulluu Phaawulos wajjirraa gonfoo jireenyaa sana argannaa jechuudha. Egaan qabsuurri kana yoo ta'e maal jechuudha? Qabsuurri kan jedhu immoo hiikkaasaa ilaallu. Qulqulloonni haala kanaatiin waa'ee qabsuuraa yeroo isaan kaasan qabsuurri jechuumti immoo hiikti isaa immoo maal jechuudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Qabsuura jechuun namni tokko amantiitti amanu seeratti hin gaggeeffamu abdii kan taasifatuudhaa fi waan jaal tokko hordofee galmaan gaachuudhaaf bakkaan gaachuudhaaf jechuudha. Fedhii mataa isaaf raawwachuu kan qabu raawwachaa akkasumas immoo raawwachuu kan hin qabnes immoo dhiisaa sochii fi mormiiwwan hafuuraa namichi laphee isaa guutuu fi dandeettii isaa guutuudhaan taasisuudha. Qabsuura akkamii yookiin waraansa akkamii namni tokko kaayyoo isaa tokko galmaan geessifachuudhaaf kana taasisuun qaba jedhee erga itti karoorsee booda kan ammoo kan taasisu wantoonni baay'ee isa barbaachisu. Wantoota barbaachisan sana hundumaa kanneen raawwataman raawwachaa warreen raawwatamne immoo dhiisaa jechuudha. Sochiidhaaf mormiiwwan baay'ee qabaachuu danda'a, waraansa ta'uu danda'a, walfalmii ta'uu danda'a. Sana hundumaa mormiiwwan kana hundumaa mormiiwwan kun immoo kanneen hafuuraa kanneen ta'an kana hundumaa laphee guutuudhaaf dandeettii isaa hundumaadhaan kan inni taasisu qabsuura jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Qabsuura kanaaf sababa kan ta'u maalidha? Qormaatotaa fi cubbuuwwan adda addaadha. Qormaan yookiin cubbuun hin jiru taanaan qabsuurri hin jiraatu. Maaliif? Kan wajjiraan qabsuurri hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Amma garuu qormaatonni baay'ee waanta jiraniif akkasumas cubbuuwwan immoo gosa adda addaa nama qaqqaban waanta jiraniidhaaf isa kana wajjiraan qabsuurri ni jiraata jechuudha. Qabsuuronni kun immoo kanneen namoota hundumaa caalaa kiristaanotatti baay'ee baay'atu. Kiristaanota keessaa immoo maqaa kiristaanummaa qabaannee amantaa ortoodooksii jedhamnee achi keessatti amantaa qofa qabachuudhaan hojii gaarummaarraa kan fagaannu yoo ta'e achuma keessatti namni wal caala. Guyyaa har'aa namni soomnu tokkoo fi namni soomu tokko darbee immoo abbootiin gadaamii keessa jiraatan kanneen kun sadaniyyuu amantaan isaanii tokkodha. Amantaan isaanii maal? Ortoodooksiidha. Garuu qabsuun isaanii tokko miti. Maaliif qabsuun kun kan hundaa'u haala irrattidha, dandeettii irrattidha. Sadarkaa wanta raawwannutti wanta hundaa'uudhaaf akkuma kanaa ammuma nuti hojiiwwan gaarummaa baay'isaa deemnu qabsuun sunis immoo yookiin qormaatonni akkuma kanaa baay'ataa wanta deemnaaf qabsuun akkuma kanaa baay'ataa jechuudha. Sababni maaliifidha? Kiristaanotatti qabsuurri kan baay'atu yookiin cubbuudhaa fi akkasumas qormaanni kan baatu jennee gaafa laallu daandii gooftaa keenyaadha wanta hundoofneef akkasumas immoo akka inni barsiisetti jiraachuu wanta barbaannuudhaaf sanadha. Kanaafidha isaan kun hundumtuu kan isaan baay'atan. Maaliif gooftaan keenya mataan isaa waaqa ta'ee osoo jiru biyya lafaa keessatti qormaatonni baay'een isa qonnamaa turaniiru. Qabsuura baay'eedhaan kan darbe ni beekna. Kanaafidha numti maal jedhira? Addunyaa irra yoo jettan gidiraan isinidha jira. Haa ta'u garuu jabaadhaa. Ani maal taasisera? Ani addunyaa mo'adheera jechuudhaan dubbateera. Ani mo'adheera kanaaf sinis ni mo'attu.
kiristaanni guyyaarraa kan jirru hundumti keenya maqaa gooftaa keenyaadhaan waamnetti karuma gooftaan keenya darbeedha kan dabaru gooftaan keenya gidiraawwan adda addaa keessa darbeera nutis kana keessa jiraachaa waanta jedhuudhaaf innis immoo akkuma inni mo'ate isinis immoo ni mo'attu waanta nu jedheef ni mo'annaa jechuudha kanaaf immoo maal ta'uu qabna jabaachuu qabna jechuudha wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33tti gooftaan keenya kan dubbate duuka bu'aan qulqullichi Yohaannis barreesseera jechuudha kanaafu hamma kiristaanummaa keessa jirrutti amma hojiiwwan gaarii kiristaanummaadhaan jiraachuudhaaf yaallutti isaan kun hundumtuu hin hafan jechuudha kan yeroo hundumaa beekuun yeroo hundumaa dagachuun akka nurra hin jiraanne manni kiristaana keenya cimsitee nu barsiiste jechuudha egaan qabsuuronni kiristaanummaa maqaan isaanii kan biraan maalla qabsuurota afuuraa jedhama yookiin immoo qabsuura afuuraa jechuudhaan kanneen waamnu jechuudha qabsuura afuuraa maaliif jennee maaliif maqaa akkasii maqaa afuuraa kan jedhu kana maaliif qabaatan kan jedhuufi sababoonni baay'een ni jiru muraasni isaanii fakkeenyaaf qabsuuronni kun kiristaanota foon waliidhaaf osoo hin taane afuura wajjirraan waan ta'aniifidha qabsoonni kun foon wajjirraan yookiin namni nama wajjirraan kan taasisu hin taane afuurota wajjirraan afuurota hama wajjirraan jechuudha kan taasisan waan ta'aniifidha isa kana qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Efesoon kan erge boqonnaa 6 lakkoofsa 12tti dubbateera maal jedheen jabaadhaa sin kan wal kan sin waraantan foonii fi dhiiga wajjirraan miti warra kam duukaa malee afuurota hamoo bittaa warreen addunyaa dukkanootu warreen bitaa wajjirraa waan ta'eedhaaf jechuudhaan dubbateera jechuudha kanaafu qabsuurri kun qabsuurota afuurota hamoo wajjirraan taasifamu waan ta'eedhaaf tokkos maqaan isaanii kana ta'eera jechuudha kan lammaffaa immoo qabsuura maqaa Kiristoosiin gargaarsa hafuura qulqulluudhaan taasifamu waan ta'eedhaaf qabsuurota afuuraa jedhamuu danda'aniiru kiristaanummaa keessatti egaa hafuurri qulqulluun jireenya hundumaa keenyaa keessa erga cuubamnee booda nu keessa waanta buluudhaaf jireenya keenya qajeelchaa akkasumas immoo barsiisaa ta'uudhaan barsiisuutiin qajeelchuutiin jechuudha gargaaruutiin yeroo hundumaa jajjabeessuudhaan kan sirreessuuf kan akeekkachiisu akkasumas immoo akka dandeettii keenyaatti kennaawwan adda addaa nuuf kennuudhaan kan nu jajjabeessudha eenyu waaqni hafuurri qulqulluu jechuudha kanaafuu hafuurri qulqulluun kun yeroo hundumaa diiyaabiloos wajjiraan akka nuti wal waraannuudhaaf akkasumas fedhii foon keenyaa keessa keenyaatti kan wajjiraan akka wal waraannuudhaaf maal taasisa nu gargaara jechuudha kanaaf qabsuurri kun qabsuuratti hafuurri qulqulluun itti hirmaatu nu geggeessu nu gargaaru waan ta'eedhaaf qabsuura hafuuraa jedhamuudhaan tokkos kennamaniiru jechuudha kanaafuu maqaa isaanii qabsuurota hafuuraa jechuudhaan ni waamna jechuudha egaan qabsuuronni hafuuraa kun eenyu wajjiraan taasifamu kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha egaan jalqaba akkuma kaasuudhaaf jaallee qabsuuronni kun kan taasifaman foon wajjirraan miti akkasumas dhiiga wajjirraan miti jennee yeroo dubbannu akkas yoo ta'e eenyu wajjirraanidha kan isaan taasifaman kan jedhu beekuu qabna jechuudha qabsuuronni kun kan taasifatan wanta sadii wajjirraanidha wanta sadii wajjirraan qabsuuronni hafuuraa ni taasifamu kan jalqabaan fedhiiwwan foonii wajjirraan kan lammaffaan immoo hafuurota diiyaabiloos wajjirraan kan sadeeffaan immoo miidhaginaaf gammachuu sobaa addunyaa kanaa wajjirraan kan taasifamanidha kan jalqabaa qabsuura yookiin immoo waraanaa fedhiiwwan foonii wajjirraan kanneen taasifamu yommuu ta'an inni kun hundumti keenya kan beeknudha jechuudha dhalli namaa umurii gabaabduu biyya lafaa jiraatu keessatti mataasaa uumaa isaa dhaabbachisiisee jiraachuudhaaf mataasaa wajjirraan qabsuura cimaa taasisuu qaba maal taasisuudhaaf jalqaba umurii gabaabduudha kan jiraannu gabaabduu kan taate kan ammoo uumaa keenyaaf bichisiisuudhaan fedha gooftaa keenyaa abboommii uumaa keenyaa kabajuudhaan isa wajjirraan jiraachuu yoo barbaanne maal taasisuu qabna mataa keenya wajjirraan qabsuura cimaa taasisuu qabna jechuudha isa kana qulqulluun Phaawulos dhuguma foon keenyaa fi hafuurri keenya yookiin lubbuun keenya fedhiiwwan adda addaa akka isaan wal falman ergaa isaa gara saboota Galaataatti kan erge boqonnaa 5 lakkoofsa 12ffaatti dubbatee ni arganna maal jedha foon hafuura irratti hafuurris immoo foonatti ni hawwaa isinis immoo isaanis immoo walii isaaniitti wal falmu kanaaf kan barbaadan raawwachuu hin dandeessan jechuudhaan dubbataa jechuudha isaan kun walii isaaniitti maal ta'u wal falmu isaan kam fedhiin fooniidhaa fi fedhiin lubbuu jechuudha fedhiin foonii wanta baay'ee barbaada fedhiin hafuuraa immoo sanan barbaaddu maal barbaaddi isheen yeroo hundumaa uumaa ishee wajjiraan jiraachuu wanta barbaadduudhaaf
wanta biraadha soomuu barbaaddi sagaduu barbaaddi kadhachuu barbaaddi foon garuu kanan barbaadu kanaaf wanta barbaadan raawwachuu hin dandeessan jechuudhaan duuka bu'aan kun barreesseera jechuudha. Abbaani guddaan Iyyoobis maal jedheera lafarratti jireenyi dhala namaa waraana cimaa miti jechuudhaan dubbateera. Lafarratti jireenyi dhala namaa waraana cimaa miti. Kana jechuun maal jechuudha? Namni matumti keenya jechuudha dirree waraanaa guddaa kan taane akkasumas immoo dirree kana keessatti waraanni kun yeroo murtoofteedhaaf geggeeffame kan adda citu osoo hin taane yeroo hundumaa umurii keenya guutummaatti qabsuura kanaan yookiin waraanni kanatti geggeeffamu ta'uudha. Foon namaa kun jechuudha qaamni namaa kun bakka dirree waraanaa guddaa ta'etu ni beekama jechuudha. Waraana kanas immoo yeroo hundumaa keessumattuu kiristaanonni maal eeyyamuu qabna? Fedhiin foon keenyaa fedhii lubbuu keenyaadhaaf akka hin jilbeenfatu. Fedhiin lubbuu keenyaa immoo fedhii foon keenyaa akka isheen bittuudhaaf taasisuu nurra jiraata jechuudha. Kana nu taasisnedha. Boqonnaa booda dhufu yookiin immoo kiristaanummaan keenya illee abdii waan ta'eedhaaf abdii sanaan jireenya gaarii jiraachuudhaaf guyyaa irraa kana taasisuun nurra jiraata jechuudha. Egaan kana yeroo jennu garuu foon keenya haala kanaatiin mo'achuu qabna. Fedhiin foon keenyaa fedhiin lubbuu keenyaa wanta falmuudhaaf sana bichisuu qabna jennee gaafa dubbannu foon keenya xuraawaadha jechuu keenya miti. Foon keenya xuraawaadha yookiin immoo baduu kan qabudha yookiin miidhamuu amma kanatti kana taasifamuu kan qabudha jechuu keenya osoo hin taane wantoota raawwatamuu kanneen qaban raawwachuuf osuma qabnu garuu hundumtummoo maal ta'uu qaba madaalamaa kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Sababni foon waaqayyoon sababni isaanii jalqabaa foon keenya waaqayyo kan uumamedha. Foon keenya eenyuun uumame waaqayyoon uumame. Kanaafuu maal qajeelaa qulqulluudha jechuudha. Waaqayyo kan uume hundumtuu maal ture gaariidha malee hamaa keessa hin jiru. Hammina waa tokko hin uumne waaqayyo. Wanta inni uume hundumtuu gaariidha. Akkasumas immoo foon keenya boodas immoo maal ta'eera dhiigaa foon gooftaa keenyaadhaan maal ta'eera bitameera jechuudha. Guyyaarraa hundumti keenya qulqulluun Phaawulos akkuma jedhe uwwisan hundumti keessan qaamni keessan tokko keessan billiiti Kiristoos jechuudhaan dubbateera. Kanaafuu qaamni keenya amma kanatti kabajamee waanta jiruudhaaf xuraawaa miti jechuudha. Kabajamaadha. Fooni keenya kan biraas xuraawaadha jennee osoo dubbanneellee jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon uffate jedhamee isaaf hin dubbatamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 yoo dubbisnu foon uffate jechuudhaan ni dubbata qulqulluun Yohaannis. Waaqayyo gooftaan keenya kan uffate foon kun foon akkamiiti? Foon xuraawaa osoo hin taane foon gaariidha jechuudha. Kanaafuu foon kun mataa isaatii maal miti? Xuraawaa miti jechuudha. Xuraawaa miti. Dursanii Addaamii fi Hewaanis immoo foonuma kana uffatanii yeroo jiraatan cubbuu tokkollee hin beekan turan. Fedhiinis akkasuma fedhiin cubbuu isaan keessa hin jiru. Kun hundumtuu gara addunyaatti kan dhufe boodadha. Cubbuun erga raawwatamuu jalqabe boodadha malee foon namaa jalqaba uumamuu isaatiin qajeelaa kan ta'e qulqulluu kan ta'e waaqayyoon kabajamee kan uumamedha. Egaan foon keenya amma kanatti kabaja kan qabudha yeroo jennu fedhii foonii wajjin wal waraanuun immoo foon keenya balleessuu jechuu osoo hin taane cubbuu fedha keenya cubbuuwwan fedhii keessa keenyaatti fedhii cubbuuwwan adda addaa ilaaluudhaan akkasumas dhaggeeffachuudhaan darbee immoo yeroo adda addaa raawwachuudhaan barsiifatee kan qabu akkasumas immoo gara cubbuutti kufuudhaaf kan qophaa'e isa kana mo'achuudhaaf carraaqu jechuudha. Fedhii foon keenyaa mo'achuu jechuun kanarraatti haala cubbuurraati. Fedhiiwwan cubbuu adda addaa jiran hundumaarraa bilisa bahuudhaaf carraaquudha malee foon kana balleessu jechuu miti. Fedhiiwwan cubbuu kun immoo foon keenya gammachiisuudhaan jireenya yookiin immoo hooggantummaa yookiin immoo bittaa fedhii lubbuu jalaa baasuudhaaf yeroo hundumaa kan carraaqanidha. Kanaaf isa kana jalaati lubbuun keenya akka isheen jala galtu yeroo hundumaa gammachuudhaan akka inni jiraatuudhaaf isheen immoo akka isheen jala galtu waan taasisaniidhaaf sana taasisuudhaaf jechuudha. Foon keenya gaa amalummaa isaadhaan ni beelaa, ni dheebotaa, ni dadhaba. Yeroo dadhabu immoo nyaachuu qaba. Maal hojjechuudhaaf? Hojii adda addaa hojjechuudhaaf jechuudha. Egaan wanta barbaachisu hundumaa isaaf kennuun kun cubbuu miti jalqaba. Garuu wanta isa barbaachisu kana isaaf kennuun immoo cubbuu jalqaba mi'eeffatee amalummaa barsiifataan cubbuu mi'eeffatee wanta jiruudhaaf fedhiiwwan biroo fidee fedhii nama sanaa keessaa kaa'uudhaan maal taasisa? Namni sun mataa isaadhaaf diina akka ta'u taasisaa jechuudha.
akka barbaade nyaata akka barbaade dhugee akka barbaade wanta barbaade hundumaa gaafa argatu namni cubbuu adda addaa gara isaatti dhufa. Kanas immoo kitaabni qulqullummaa taasaa nutti dubbata maal jedha seera boqonnaa 32 lakkoofsa 15 yeroo dubbisnu Yaaqoob ni nyaate ni quufe waaqa isaa uumaa isaas immoo ni dhiise akkasumas immoo faayisaa isaa kan ta'e waaqa isaa ni tuuffatachuudhaan dubbata. Kana kan fide maala baay'isee nyaachuu quufee dhuguu isaadha. Osoo kan taasisetti uumaa isaan salphisu uumaa isaas immoo inni irraanfatu jechuudha. Kanaaf nyaanni akkasumas fedhiiwwan foon keenya daandii addaa kan nutti nu gaafatu kan callisnee laannuuf yoo ta'e amma kanaatti uumaa keenya irraanfachuu dandeenya jechuudha. Foon dhala namaa kun akka barbaadetti kan argatu yoo ta'e dhuguma doonii gara cubbuutti malaa jirtudha jennee dubbachuu dandeenya. Gara cubbuutti maluudhaaf kan qophoofte doonii jechuudha. Amma kanaatti abboonni keenya maqaa kennaniiruufi foon namaa yeroo itti toluu fi fedhii isaa raawwachuudhaaf humna yeroo argatu lubbuun keenya immoo maal taa'amti dadhabaa deemti. Maaliif fedhiin ishee jalaati owwaalaa wanta jiraaf jechuudha. Faallaa kanaa immoo foon namaa yoo baay'ee dadhabe akkasumas immoo waan dalagu adda kutuu danda'a. Garuu wanta isaafi barbaachisaa kennu malee garuu fedhii isaa yeroo dadhabu immoo maal taasifama? Lubbuun keenya immoo fedhii ishee ni guddata jechuudha. Fedhiin akkasumas yeroo hundumaa keessa keenyaatu wantoonni baay'ee gaggaarii kanneen ta'an gammachuuwwan hafuuraa isheetti dhaga'amu jechuudha. Qulqulluun Phaawulos illee maal jedha? Wantoonni taasifamuu qaban hundumtuu foon keenyaan balleessuu amma taate osoo hin taane garuu amma giddu galisaatti ta'uu akka qabudha kan dubbatu kutaan qulqulluun. Qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 27 kan dubbatu namummaa koo haleeleen bichisiisachuudhaan dubbata. Haleeleen bichisiisa. Kana jechuun namoota warreen kaaniidhaaf kitaaba wangeela dubbisee mataa kootii garuu akkan cubbamaan taaneedhaaf akkanatti murtoofneef mataa koo foon koo gadi qabee nan bichisiisachuudhaan dubbata. Kanaafuu namummaa keenya lubbuu keenyaaf maal taasisuu qabna? Fedhii foon keenyaa fedhii lubbuu keenyaadhaaf bichisuu qabna jechuudha. Walumaa galatti kan qulqulluun Phaawulos maal jedheera? Yaa obboota koo adabbii qabna. Akka fedhii foonitti garuu akka jiraannuudhaaf fooniif miti. Akka fedhii foonitti yoo jiraattan ni duutu waan ta'eedhaaf. Hafuuraan garuu hojiiwwan foonii yoo ajjeestan lubbuun immoo ni jiraattu jechuudhaan akkuma dubbate fedhiiwwan foon keenyaa waliidhaan wal walaanuudhaan fedhii lubbuu keenyaaf immoo wanta gaarii kan ta'e hojjechuu akkasumas immoo fedhii lubbuu foonii kana lubbuu keenyaaf bichisiisuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa qabsuurri nu taasisuu kan qabnu eenyu wajjiidha? Foon keenya wajjiraan jechuudha. Foon keenya kun kana fidii gaafa jedhu lakkii tsoomiin jira. Fidii nyaanna kana nyaachuu qabna ayi tsoomii kadhannaa sigdati jennee kanaan gadi qabuun nurra jiraata jechuudha. Calluma jennee foon keenyaan kan oofamnu yoo taane lubbuun keenya immoo owwaalamaa badaa deemte jechuudha. Kana booda guyyaa dhufaatii keenyaa gurraachoftee dhaabbatte jechuudha. Kanarraatii of eeggachuudhaaf guyyaa har'aa foon keenya hundumtuu kan nu gaafatu amanuu hin qabnu jechuudha. Hundumtuu amma madaala isaatti kan ta'e madaala isaa eeguudhaan raawwachuu akka qabnu qulqulloonni abboonni keenya haala kanaan kitaaba qulqulluutti nuuf barreessaniiru jechuudha. Kan lammaffaan immoo hafuurota diiyaabiloos wajjirraan taasifama qabsuurri jechuudha. Isa kana kutaattaan irraa jalqabnee kan itti fufnu kan ta'u guyyaa irraadhaaf asumatti nugaa abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni fulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.